Biyyoonni alaa fi miidiyaaleen isaanii duula odeeffannoo sobaa raabsuu geggeessaa jiran balaaleffachuuf Kaanaadaa magaalaa Toorontoo waajjira embaasii Ameerikaa duratti hiriirri mormii gaggeeffameera. Hiriira geggeeffame irratti Itoophiyaanonni Kaanaadaa magaalota garaagaraa keessa jiraatanii fi hawaasni diyaaspooraa akkasumas abbootiin amantaa hirmaataniiru. Dhimma Itoophiyaaf kan falmuu Jeef Piirsii fi dhimma nageenyaa irratti kan hojjetan bakka bu'oonni garee Piis Koongirees jedhamanis hiriira kana irratti hirmaataniiru. Torontoo fi naannoo isheetti miseensa waldaa gaazexeessitoota Itoophiyaa kan ta'e gaazexeessaa Biraanuu Taklamikaa'el hiriirri geggeeffame miidiyaaleen Ameerikaa fi Kaanaadaa haala qindaa'een Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoo sobaa raabsaa jiran akka dhaabaniif yaadame ta'uu ibseeti jira. Qaamotiin hiriiricha irratti hirmaatan Ameerikaa, Kaanaadaa fi biyyoonni biroonii fi miidiyaaleen isaanii duula odeeffannoo sobaa raabsuu Itoophiyaa irratti banan akka dhaaban gaafataniiru. Itoophiyaan eenyuufuu biyya hin jilbeenfanne ta'uu ibsanii humna raayyaa ittisaa cina ta'uu isaaniis mirkaneessaniiru. እኛ ኢትዮጵያኖች ከተንበረከክን አንድና አንድ ለፈጣሪያችን nuti Itoophiyaanonni uumaa keenyaaf malee eenyuufillee kan jilbeenfannu miti. Itoophiyaa eenyullee mo'uu hin danda'u. ከመከላከያችን ጋር አብረን nuti raayyaa ittisa biyya keenyaa cinaa jirra. Gara biyya keenyaas dhufnee biyya keenyaaf ni duulla. Gareen TPLF naannoo Amaaraa fi Affaaritti weerara geggeessuun lammiilee nagaa irratti gocha suukkanneessaa raawwatee fi qabeenya barbadeesseef balaaleffataniiru. Biyyoonni alaa Itoophiyaa irraa harka keessan kaasaa, biyyoonni alaa birmadummaa Itoophiyaa kabajuu qabu, Itoophiyaan gidduu seentummaa fi dhiibbaa eenyullee hin fudhattu, Itoophiyaan biyya birmadummaati, ammas birmadummaan ishee kabajamee itti fufa kan jedhuu fi miidiyaaleen alaa odeeffannoo sobaa Itoophiyaa irratti raabsan dhaabuu qabu kan jedhan dhaadannoolee hiriira irratti mul'atanidha. Hawaasni diyaaspooraa Kaanaadaa jiraatan duula biyyaaf taasifamaa jiru deeggaruun uummataa fi mootummaa Itoophiyaa cina akka dhaabbatan mirkaneessuu isaanii gaazexeessaa Birhaanuun ibseeti jira. Kanaan dabalatas hawaasni diyaaspooraa adda addummaa isaanii kabajanii birmadummaa Itoophiyaa eegsisuuf waliin hojjechuuf hiriira deeggarsaa irratti agarsiisaniiru jedheeti jira. Itoophiyaanonni fi dhalattoonni Itoophiyaa Kaanaadaa jiraatan odeeffannoo sobaa raabsaman fashaleessuuf hojjechaa jiraachuun isaaniis himameeti jira. Fuulduras hiriirri deeggarsaa fi gidduu seentummaa biyyoota alaa ittiin balaaleffataman kan qophaa'anii fi deeggarsi taasifamuu cimee kan itti fufu ta'uu himameeti jira.